Oduu keenya jalqabaatiin godina Baalee aanaa gurraa dhaamolee keessatti hidhaan jumlaa jiraattota nagaarratti geessifamaa jiraachuun dhagahame. Jiraattuu magaalaa Jibrii aadde Moominaa Huseen daa'ima baatii 6 dabalatee ilmaan 4 waliin hidhaatti rarfamaa kan jirtu yoo ta'u, kana malee maatii fi firri ishii gaafachuu dhaqu hunduu qabamee hidhaatti darbamaa jiraachuu maatiin Oromiyaa 11 itti himani. Dabalata oduu kana akka itti aanutti isiniif dhiyeessina. Hidhaan jumlaaf dararaan daangaa darbee uummata nagaarratti qaamota mootummaatiin raawwataa jiraachuun akkuma hammaatee itti fufetti jira. Godina Baalee aanaa gurraa dhaamolee magaalaa Jibrii keessatti haati ilmaan 4 daa'ima baatii 6 waliin hidhamtee akka malee rarfamaa jiraachuu maatiin Oromiyaa 11 itti himani. Jiraattuu aanaa dhaamolee magaalaa Jibrii kan taate aadde Moominaa Huseen sabbata darbe halkan walakkeessa mana jireenya isheetii humnoota mootummaatiin butamtee hagammaa ilmaan 4 waliin dararamaa jiraachuun itti himani. Namni bilbilaan odeeffanne akka nuuf himanitti jiraattuu magaalaa Jibrii fi haadha ilmaan 4 kan taate aadde Moominaan halkan gaddaa ulaa mana isheetii itti cabsuudhaan kan butamte yoo ta'u, hagammaa gaaffii seeraa tokko malee hiraarfamaa jiraachuus nutti himani. Hidhamuu aadde Moominaa dabalatee maatii firoottan ishee guutuun gaafachuuf wayita waajjira poolisii dhaqan hunduu qabamanii hidhaatti darbamaa kan jiran ta'us dabaluudhaan nuuf himani. Dilbata galgala ture halkan sa'aatii 6tti dhufanii manaa fuudhanii hidhanii sababni halkan sa'aa 6 sanitti dhufanii manaa fuudhanii hidhaniif illee wanni nu beeynu tokko illee hin jiru. Wanti rakkoo nuti taate guddoon yoo dhaqan namni deebuu tokko iyyuu hin jiru. Namoonni hunduu kadhaqan achumaan hafanii. Hawwanaati ilmaan 4 kun daa'ima 4 waliin mana hidhaa keessatti rakkoo hamaaf saaxilamuudha dabartee tajaajila yaalaaf nyaata gahaa argachuu dhabuudhaan ilmaan sii dhibeetti saaxilamanii kan jiran ta'us maatiin nutti himani. Firaaf ollaan aadde Moominaa hidhaatti gaafachuu dhaqan cufti ulaa irratti qabamanii hidhamaa kan jiran ta'uu kan nuuf himan maatii keessaa namni bilbilaan dubbifne nama hidhamee gaafachuun yeroo rakkisaa ta'e irra geenye jira jechuunis dubbatu. Namoota aadde Moominaa gaafatuuf dhaqanii hidhaman keessatti jiraattota naannoo beekamoo Abdulqaadir Shee Maammadii fi Huseen Maammad Gomanaa kanneen jedhaman keessatti argamus dubbatu. Walumaa galaa haalli aanicha keessatti kan duroota mootummaatiin uummata nagaa irratti raawwataa jiru akkaan hammaataa ta'uu isaatiin qaamni itti iyyannu waan hin jirreef yaaddoo lubbuu keessa jiraachuu keenya gurra uummataaf nuuf gahaa jechuun yaada isaanii goolabani. Jiraattonni Harargee lixaa aanaa Meessoo humnoonni mootummaa sababa nagaa eegsisuutiin naannicha qubsiifaman qabeenya isaanii saamaa kaan ammoo mancaasaa kan jiran ta'uu himatani. Jiraataan Oromiyaa 11 Meessoo irraa dubbisee akka jedhutti humni hidhatee haaraan dhiyeenya sababa boboo aanicha keessa jiru balleessuutiin qubsiifame manneen jiraattotaa deegaa dukkaana namootaa saamaa fi qabeenya biraa immoo barbadeessaa jiraachuu dubbatani. Daraartuu Shaamii dabalata qabdi. Godina Harargee lixaa magaalaa Meessoo keessatti doorsisaa fi saamichi qabeenya ummataati kan mootummaa Itoophiyaan namoota hojii daldalaa hojjetan irratti raawwatamu cimee itti fufuu jiraattonni Oromiyaa 11f himan. Akka jiraataan magaalaa Meessoo irraa dubbisne Oromiyaa 11f ibsetti teessuma waraanaa kan duraan qullaa taa'aa ture yeroo ammaa maqaa waraana bilisummaa Oromootu naannicha keessa socho'aa waan jiru sababeeffachuun teessuma waraanaa kan duraan qullaa ture deebisanii waraana qubsiisaa jiraachuun himame. Lafa teessumaa waraanaaf qopheessan kanaan walitti dhiyoo kan jiru manneen daldalaa hedduu yeroo ammaa qaamonni biltsiginnaa kun uummanni dirqiin manneen daldalaa kana akka gadhiisan godhaa kan jiran ta'uu fi meeshaalee hedduus uummata jalaa saamaa jiraachuun ibsame. Waraanas bukkoo as qubatu deema waraanaatu guddaadha. Mana kana bukkoo ajjilaa guddaan ajaa'anii waraqaa laxxafoo jedhamu. Wanni kun qaama bulchiinsa aanaatu oofa. Bulchiinsi aanaa qaama daddurumaan jedhama. Isaatu oofa isaa kana keenya. Warri gammaa aanaa qubxuqqullee jiru isaan kana uummata keessa deemee uummata doorsisu. Namoonni tikoonni mootummaa kunneen manneen hojii irratti cufuun qabeenya isaanii jalaa saaman kun namoota jiruun isaanii guutuun hojii kanaa wajjin wal qabatu waan ta'eef yeroo ammaa hojii dhabeessa ta'uun maatii isaanii wajjin rakkoo hamaa keessa jiraachuunis himame. Yeroo ammaa haala wal waraansa mootummaa Itoophiyaa fi TPLF jidduutti deemaa jiru wajjin wal qabatee mootummaan Itoophiyaa sodaa waraanni bilisummaa Oromoo fi humnoonni naannoo Tigraay waliin ta'uun karaa mi'eessoo kanaan lolan irratti banuu mala jechuun waraana duraan magaalattii keessa qubsiiseen alatti irra deebiidhaan meeshaalee waraanaa gurguddaa fi waraana hedduu naannicha qubsiisuun hawaasa weerarsaa akka jirulleen ibsame. Sababa sochii hidhattoonni mootummaa kun uummata nagaa sodaachisuudhaan godhaa jiran irraa ka'uudhaan uummanni sodaa nageenya hamaa keessa jiraachuu fi akkasuma bahee galuufis rakkachaa jiraachuun himame. Waraanni bilisummaa Oromoo ibsa onkololeessa 27,2021 baaseen uummanni Oromoo walloo humnoota Amaaraa fi Federaalaa waraana duguggaa sanyii geggeessaa jiraniif gargaarsa kamiituu akka hin taasifne gaafate. Ofirraa ittisuun mirga uumamaa ta'uu kan yaadachiise ibsi waraana bilisummaa Oromoo kun Oromoon walloo ijaaramee aggaamii duguggaa sanyii akka ofirraa ittisus yaamicha taasisee jira. Roobdee Sabsib dabalata qabdi.
Waraanni adda bilisummaa Oromoo gama tiwutara dubbii himaa idila addunyaa waboo obbo Odaa Tarbiin ibsa onkololeessa 27 bara 2021 baaseen Oromoon walloo ijaaramee akka haleellaa ofirraa ittisu yaamicha godheera. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii fudhachaa jiruun duula duguggaa sanyii murni biltsiginnaa uummata Oromoo irratti banee jiru qolachuu danda'eera kan jedhe ibsi waboo. Haa ta'u malee iddoowwan Oromiyaa garaagaraatti waraana deemuun walqabatee uummanni Oromoo miidhamaa jiraachuu ibseera. Uummanni Oromoo sababoota sadiin miidhamaa jiraachuu kan kaase ibsi waboo kun sababaan duraa biltsiginnaan humnoota Tigraay diina gochuun holola baneen gowwoomfamanidha jedha. Finxaaleeyyiin humnoota Amaaraa waraana Gondar irraa gara Walloo dhiibuun uummata Oromoo mootummaa isa tiksu hin qabne dirqamaan miidhamaa godhuun sababa dabalataa ta'uu ibsa. Kanaafuu waraana duguggaa sanyii sirni biltsiginnaa jalqabee fi humnoota Amaaraa kanneen akka milishaa Liyyuu Haayilii fi Faannoof uummanni Oromoo gargaarsa homaa akka hin goone dhaameera. Humnoota kanneen gargaaruun dhiyootti Shawaa Roobitittii fi Wallaggaa, Booranaa, Matakkal, Gindabarat, Walloo fi iddoowwan biroo uummata waraana biltsiginnaan dararamaa jiru dagachuu ta'as jedheera. Dabalataan uummanni Oromoo Walloo mirga uumamaan hidhatee fi ijaaramee mataa isaa haleellaa irraa ittisuu qaba jedheera ibsichi. Qaamoleen pirooppogaandaa biltsiginnaan gowwoomanii biltsiginnaa duukaa deeman sirna kufuu guyyoonni isaa hafan irraa akka fagaatan humnoonni murna biltsiginnaa waliin ta'uun aangoo nama tokkoo tiksuuf waraana keessatti hirmaachaa jiran akka waraanicha dhaaban gaafateera. Waboon sabaa fi sablammoonni cunqurfamoo bilisummaa isaaniif akka qabsaa'an yaamicha dabalataas godheera. Dhuma irratti rakkoon Itoophiyaa kan furamuu fi wal waraansa waliinii keessaa kan bahuu dandeenyu nama dhuunfaa yookaan garee tokko aangomsuun osoo hin taane karaa dimokiraatawaa ta'een gaaffii sabaa fi sablammootaa deebisuun akka ta'e yaada furmaataa kenneera. Hawaasni Oromoo biyya Ijipt magaalaa Kaayiroo jiraatu irreecha malkaa mormor kan bara 2021 bifa ho'aa ta'een guyyaa kaleessaa kabajataa oole. Ayyaanicha irratti dhaabbileen mirga namummaa fi dhaabbileen dhimma baqattummaa adda addaa hawaasichaan affeeramanii kan argaman yoo ta'u, yaadannoo fi dhaadannoowwan adda addaa dhageessifamaa oolanii jiru. Sirna kabaja ayyaanichaa irratti hawaasni Oromoo biyya Ijipt baay'inaan bahee kan hirmaate yoo ta'u, uffata aadaa Oromoo kutaalee garaagaraa fi faayaalee adda addaatiin bareedanii ayyaanicha haala ho'aa ta'een kabajatanii jiru. Qeerroo fi qarreewwan ayyaanicha irratti argaman faaruu fi sirboota garaagaraatiin dhiibbaa fi cunqursaa uummata Oromoo irratti mootummaa biyya bulcha jedhuun taasifamu balaaleffatanii jiru.